dhiira nagaafate kamiifuu kan fallaan kennuufiin qaba. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota kiyyallee kutaa tokkoo kaasee haga kutaa 10tti seeraan maatii koo biratti ergan baradhee booda sanaan booddee qabxiin maatirikii akkuma na jalaa hafeen kolleejjii seeneen gargaarsa maatii kootiin barachuun jalqabe. Baradhees rabbi na gargaaree xumureera. Kaayyoon koo fedhii yookiin immoo kaayyoo maatii kiyyaa galma gahuu ture. Maatiin koo baradheen akkan xumuru namaa gadi akkanan isaaniin goone baay'ee fedhu baay'ee barbaadu ture. Sanas rabbi naa galatu raawwadheera. Karaa biraatiin maatii koof ani akka mucaa qofaa miti. Ija addaatiin mucaan keenyi waa nu jalaa taati jechuun guyyaa guyyaatti yaadda'aa maatii na kunuunsaa waan qabaniin ana bira dhaabbachaa na waliin ta'aniin qaba. Kun immoo ta'uu kan danda'e haatii fi abbaan koo akka wal fuudhaniin daa'imni argatan yookiin gadameessa keessatti yookiin immoo erga dhalatee jalaa boqochuutiin baay'ee isaan rakkisaa ture. Daa'imni otoo hin dhalatiin garaa keessatti kan jalaa boqote ijoollee 2 erga dhalatanii tokko waggaa 5 tokko immoo waggaa 7 ta'ee guddatee lamaanuu dhiira. Guyyaa tokkotti ana waliin ciisaa otoo jirru aarri kasalaa dhukkaamsee sadan keenya keessaa ani qofti isheen dubartiin yeroon hafu obboloonni koo dhiiraa 2 garuu jalaa kan boqotani. Anillee yeroo dheeraadhaaf dhukkubsattu laphee kan hin ture wareega addaatiin kana nafee fi ana booddeellee si'a 3 haadha koo jalaa daa'imni jalaa bahee mana qaalluu deemanii wareega galchanii ijoolleen 2 hafuufii danda'anii ana waliin ijoollee 3 maatiin koo guddifataniiru. Silaa otoo hundumtuu naaf hafaniiru ta'ee haati koo gara ijoollee 10 deessee turte. Haa ta'uutii garuu 10 keessaa kan guddachuu fi danda'e ana waliin ijoollee 3dha. Magaala keessatti rakkoon tokko uumameera taanaan nuti waan duune yookiin immoo dhumnetti fakkaata. Yeroo tokko mana barnootaa keenyatti lolli warraaqsa siyaasaa yeroo ka'u haadha koo fi abbaa koo dursee namni mana barnootaatti maatii keessaa argamu hin jiru. Mucaa koo dhala koo jechaa fiigaa dhufu isaan qofa otoo hin taane anillee nan sodaadha. Duuti obboloota koo erganani ija banadhee waan na ta'eef keessumaa abidda ol ka'ee boba'u yoon argu lapheen koo baay'ee nana'a. Har'allee jechuudha. Akkanatti manitti guyyaa sana kan ta'e kasalli mana keessaa boba'aa ture. Bishaan itti naqamee sirriitti dhaamuunsaa otoo hin mirkanaa'iin bakka nuti ciisnutti haati koo ol dabarsitee keessee booddee qabatee qilleensa mana keessaa fixuun darbee immoo xaaxa'uun uffata qabatee uffanni suni suuta aaraa gubachaa abiddi haguma xiqqoo natti mul'atu qufa'uu yeroon jalqabu maatiin koo fiiganii dhufanii keessaa na baasanii battaluma sanatti garuu obboloonni koo lubbuun isaanii darbee ture. Abiddis isaan hin tuqne aarumti qofa isaan okkaamse jechuudha. Abiddi qabates hagas maratti akkan turree fi sirriitti akka har'a waan ta'etti maatiin koo kan yaadatanii fi anarrattis wanti narratti beekamu nu jira. Hangan jabaadhutti maqaa abidda sanaa kaasuun akkan nahu akkan hirribaa dammaqu maatiin koo nattaasa'u. Maarreegaa kanaaf haatii fi abbaan koo dhalaa olitti anaanis obboloota koos ilaalu. Barnootaan kutaa 10 akkuma fixeen qabxiinis ana jalaa hafeen magaala gara biraa godina gara biraa deemeen fira bira taa'een kolleejjii barachuu eegalee. Sana dura maatiin koo kan ittiin of jiraachisan suuqii bareedaa fi galii gaarii qabu abbaan koo ni qaba. Sana hojjechuun nu jiraachisa. Haadha koo waliin wal gargaaranii hojjetu. Anaa fi obboloonni koollee yeroo achi jirrutti wal gargaarree ni hojjenna. Maddi galii keenyi isuma duwwaadha. Fira bira naannoo baatii 4 qofa ergan taa'ee booda maatii kootiin ani isaaniif hojjettuu manaa ta'een qacarame moo barachuun dhufee waan hundumaa mana keessaa haati manaan akka ani hojjedhu qofa barbaaddi. Utuu ishee fi danda'ame barnootaallee na dhaabsisuu feetii mana naaf hin kireeffattan yoo ta'e barnoota kana addaan hin kutaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti abbaan koo qofaa taata jenneetii
yoos immoo hiriyoota barbaaddadhuuti waliin kireeffadhu isiniif jiraanna mitii jechuun na jajjabeessa. Anis tole jedheen baatii 4 qofaa erga mana firaan taa'ee booda ijoollee dubaraa 2 waliin jiraatanitti dabalameen jiraachuu jalqabe. Hanga sa'aatii kanaatti jaalallee nan qabadha, haa ta'uutii garuu hariiroo jaalalaa kam qaamaan tuttuqqaa eegaleen hin beeku. Bakka kanatti ture hiriyoonni koo waliin hin jiraadhu natti qoosu, waa'ee dhiiraa yeroon haasa'u ati immoo maal beektaati waa'ee kanaa haasofta fi kanneen kana fakkaatan jechuun jechoota qalbii na tuqaniin natti haasa'u eegalanii. Jiraachuuf yaaduuf bakkuma jirantu murteessaadha mitiire. Hiriyoonni koo waliin hin galu kuni bakkeetti yookiin immoo diidatti bareedina isaanii qofaan kan jajaman, ana caalaarree bareedina simboo kan qaban, amala gaarii akka qabanittis kan odeessamuu fi haa ta'uutii garuu duubaan ispoonsara gaggaarii dubartoota qabanidha. Ispoonsara yeroon jedhu jecha haaraa sinitti hin ta'in dhiira maallaqaan isaan gargaaru, shittoo fi dibata bituufiin isaan kunuunsu, bakka sanaa isaan immoo qaama isaanii kan kennanii fi dhiira qabuuf miilli isaanii salphaatti kan gargar banamudha. Barri bara tiiktookiiti waan ta'eef sirba yookiin immoo faarfannaa banee duubatti galagalee teessuma isaa naannessee maal akka qabu inni argisiisu hundinuu jaalala sirba sanaa yookiin immoo faarfannaa sanaa nutti argisiisuuf otoo hin taane of beeksisuun ispoonsara kan barbaaddachaa jirtudha. Ijoolleen kun otoo dhiirri 3 dhiirri 4 akka gaariitti ispoonsara godhu ammallee garuu gab hin jedhani ture. Maaliif akkana gootuu yeroo jennu bar yoo uffatte yoo dibatte malee dhiirri gaariin waa qabu si biraan dhufu, waan qabduun waan argatteen ciccittee wanta gaarii uffachuu godhachuu qabdaa naan jedhu. Faashina magaala biraatii magaala kanatti kan galchu isaanidha yoon jedhe sobanatti hin ta'u. Waggaa tokkoffaa yookiin immoo baatiiwwan hafan isaan waliin hin jiraadhe akkuma isaattiyyuu danda'een dandamadheen baricha nan darbe. Isatti aanu garuu dubartoota lamaan jirru keessaa tokko abbaa qabeenyaa magaalaa Finfinnee kan jiraatu konkolaataa kan qabu tokkotti ni heerumti. Bara sana anaa fi hiriyaan isheen hafte miinjee taanee fi mana isheen keessa jiraattu jireenya ishees arginee deebinee. Hiriyaan ishee elaa kunoo carraa dubartiin dhiira qarshii 10 qabu qabatteeti dhiira qarshii 20 qabu barbaaddi. Yeroo dhiira qarshii 20 qabu argattu immoo dhiira qarshii 10 dhiistee dhiira qarshii 30 yookiin immoo isaa ol qabu barbaaddi. Hiriyaan kiyya dhiira kana waliin kan wal barte hariiroo dhiira biraa waliin qabduutiini. Caalaatti kan qabu caalbaasii gaariidhaan mo'atee ishee fudhatee jireenya akkanadha. Bareedinni umrii kanarratti jirtu yoomillee akkana argamne warri keessitti nimnee jechuun na gorsuu jalqabde. Hiriyaan keenyi suni barnoota ishee dhiistee gaa'ilatti seente. Sobni yeroo irra deddeebi'u dhugaa fakkaataa namaan jedhu mitiire dubbiin isaanii dhugaa natti ta'aa dhufe. Isarratti otuma ishee waliin mana tokko keessa jiraannu namichi konkolaataa qabu tokko isheedhaan deddeebisuu eegale. Gatii mana karaa isatu nurraa kanfala, hoteelatti isatu nu affeera. Jireenyi keenya waggaa 2ffaa immoo keessumaa erga miinjee taanee deebinee dhufne dhiirri akka ajaa'ibaatti karaa ishee dhufee nu affeera. Ani qarshii 10 warri kiyya naaf ergan akka ittiin qabadhu anatu beeka. Maatiin kiyya akkan barbaadetti yeroon gaafadhe maallaqa naa ergu, haa ta'uutii garuu isaan dhiphisuun barbaadu. Kanaan waggaa 2ffaarree yaada kana keessatti kabaja durbummaa koo waliin nan xumure. Waggaa 3ffaattiin ce'ee carraan gaa'ilaa hiriyaa koo ishee 2ffaa kana hin milkoofne. Dhiirri sun ishee dhiise. Isheen garuu isatti heerumuuf fedhii guddaa qabdi turte. Otuu dhiirri 9 maddii ishee jiranii isaaf harqinfattee boossi. Jaalala namummaa isaaf otoo hin taane qabeenya isaatu akkan ishee boossisaa. Dhugaa yoo dubbatanii bareedaadha mitiire. Kan siin du'a kanan qabuun akkan barbaaddeetti siin jiraachisa jedhu otoo jiru humna isaa laaltee isamoo haga ammaatti maal naaf godheera kana naaf bite malee jechuun ofirratti xureessiti. Namoota sana biratti garuu diraamaa ajaa'iba ta'e haasofti. Maarree bara waggaa 3ffaa ani segaa kanaan booddee gaa'ilatti seenuun qaba jedheen nama gaa'ilaaf naaf ta'u filachuun qaba jedheen yoo
tarii na baaseef kan jedhuun akka hiriyoota koo tana kana ta'uun filadhee bara waggaa 3ffaa barachuudhaaf hin dhufu kana maatii koodhaan uffata qaalii qarshii 2000 yeroo sanatti bitamu re'aan koollee hin qabne bitachiifadheen kophee bareedduu uffadheen mana barnootaatii deddeebi'uun eegalee. Ijoolleen dhiiraa kana dura re'aa kiyya kana bira dhufan dabareedhaan ija isaanii narra kaawwachuu eegalanii. Narra kaawwachuu qofa otoo hin taane ispoonsara xixiqqoollee naaf gochuu eegalanii. Kanan dabarsee itti of kenne moobaayila aayifoonii iPhone 6 yeroo sanatti jedhamu qaalii kan ta'e kan naaf bite jaalallee hiriyaa koo konkolaataa qabu baatii 3-4 waliin turaniif aayifoonii waan naaf biteef anis miila kiyya baneen isa waliin ciisuun kan jalqabaa koon godhe kabaja durbummaa koo aayifooniidhaan jiree jaalallee ishee waantan qabadhe isa waliin waan hin ta'eef hiriyaa koo kanarraatii adda ba'een gatii mana kiraas ta'e baasiiwwan kaan wanta na danda'uuf qofaa kiyyatti jiraachuun jalqabee akka namaattiin sirbaan boqoo nama jallisa jedhu mitiiree namni kun baatii 4 ispoonsar argana godhee booda nagaa jedhee akkuma hiriyaa koo dhiise anaanis na dhiise dhuguma wanta na fuudhu natti fakkaatee ture. Kanatti aanuun gatii mana kiraa kana nama keessa jiru kan na danda'uu fi baasiiwwan akka haaraattiin jalqabe kan naaf cufu dhiirri waan na barbaachisuuf tokkorraa gara tokkootti otoon jedhu al takkaat hanga jaalallee sitti neeruma kan hin jedhu 8 hangan qabadhuutti hin ga'e. Dhiira na gaafateef humna qabaatee kan naaf kanfalu kan na nyaachisu kan na obaasu kan naaf bitu kan na bashannansiisu yoo ta'e anis akkuma hiriyoota koo miila kiyya baneen wanta hin qabu kennuuf hin jalqabe. Dadhabinni dubartootaa maallaqadha, dadhabinni dhiirotaa immoo miira isaaniidha kan jedhan dhugaadha. Darbeen isa gaa'ilaa fi ijoollee qabu waliin illee waliin ciisuun eegalee. Maatiin koo maal argatteeti hanga saannaan jedhanitti maallaqallee isaaniif erguun jalqabee. Otuma kanaan hin jedhu guyyaan eebba koos ga'ee eebbifameen kolleejjiraatii xumuree. Ganna boqonnaadhaaf maatii koo bira bakka hin jirutti dargaggoon biyya hambaa Ameerikaa jiru tokko gaa'ilaaf na barbaade kana ni barbaadus kana ni eegus namuma akkanaa waan na tureef gaaffii jaalalaasaa qilleensa irratti fudheen maatiin koollee qilleensaan olitti maaltu jira isarratti fudhatanii jaarsii fulbaana irratti gara maatii kootti ergame. Wanti hundumtuu saffisaan ta'ee inni egaa eenyummaa koo waggoota 2 asii otoo hin taane kan inni beeku yookiin immoo dhagahee ana bira dhufe eenyummaa koo isa duraadha. Akkananii kabaja kootiin jiru of eeggadheen akka hin jiraadhutti obboloota isaa maatii isaarraa dhagaheeti nattaasa'a. Isa dhabuu waan hin barbaanneef akkan durbummaa qabu hundee diimaallee dibadheen guyyaan na waliin ciise nan goyyomsa jedheen akka dhiiran beeknet waliin akt yookiin immoo diraamaa godheen haasa'an ture. Baatii 4 jaalalaan otoo inni na gargaaru yookiin immoo ispoonsara na godhu waliin turre. Baatii 4 booddee jaarsillee akkanaaf ergameeru guyyaan cidhaa akka murtaa'eeru kan dhageesse hiriyaan koo ani jaalallee ishee fudhadhe otoon ani lubbuudhaan jiru jireenya kiyya diigdee ofiishee jireenya gaarii hin jiraattu jechuun narratti kaate. Seenaa jaalalaa fi kashlabbaa'ummaa kiyya kaleessaa waan beektuuf ragaa funaannachuu jalqabne. Kanaan cidhi kiyya baatii 3 yeroo hafu suuraa jaalalaa mana suuraattis ta'e jaalalleewwan dhiirota ani waliin hin dabarse viidiyoo dabalatee qullaa kiyyallee kan of keessaa qabu akkaataatti isheen isaanirraatii fudhatte rabbi qofti haa beeku. Faayila ani of harkaatiillee hin qabne qabaachuu kiyyallee hin beekne jaalallee koo biyya hambaa jiruuf ergite. Naannoo torbee tokko erga waliin dubbattee booda jaalallee koo kana waliin amala dubartii ni beektu mitiire bofa taatee jala galtee ani kana jechaanis sittin dubbadhu namoota akkanaarraatii faayilawwan naaf ergaman seeniitii dubbisii jechuun toora akkaawuntii moobaayilii ishee kan feesbuukii fi telegiraamii icciitii ishee kan baasan balleessitee ergitee fi akka ati miidhamtu waan hin barbaannee fi ani ishee waliin nama baratedha. Maalummaa kee waantan dhagaheef isheen siif hin maltu dubartiin siif malan hedduutu jira ija kee banadhu jechuun qooddee fi jaalalleen kiyya kun biyya Ameerikaa kan
jiraatu oduu dheeraas na waliin hin haasofne. Faayila kana forward naaf godhe. Kanaan booddee maqaa kiyya simiti sanyiin kee akka inni waamuun barbaadu naan jedhee block na godhe. Karaatti nu hubachiisullee nan dhabeef. Booddee garuu gaa'illi anaaf qophaa'e kan hiriyaa koo kanaa ta'e toora sooshaal miidiyaa irratti maxxaneen argee waantan godhu ofiin na wallaalee. Sanaan koronaanis seenee anaan rabbi kan kanaan qabe isheedhaan immoo koronaadhaan qabe imalli ishee addaan cite gaa'illi isaanis otuu galmaan hin ga'iin kanuma toora sooshaal miidiyaa fi kan guyyaa gaa'ilaa qofa ta'ee hafe. Inni achumatti dubartii habashaa fuudhee waliin jiraachuu jalqabe. Hiriyaa koo kana qofa otoo hin taane isheen jalqabaa abbaa manaa ishee waliin walitti buutee darbee yakkayyuu irratti raawwattee hidhaan waggaa 4 isheetti murtaa'ee araarri bu'ee dhiifamaan baatee maatii isheetti galteetti. Eega sanaatii ani gara waggaa tokko baay'ee miidhameen hojii barbaaddachuun qaba jedheen barnootaan baradheen hojii otoo hin barbaadu haati koo gidduutti dhukkubsattee haadha koo wal'aanuuf gara biyyaatti hin deebi'ee. Haati koo lubbuudhaan narran turre. Wal'aanuu jalqabeen torbee lamatti mana yaalaa gaariitillee utuu ishee wal'aannatiin lubbuun ishee na jalaatii darbe. Abbaan koo qofaatti yeroo hafu isa dhiisee deemuun natti ulfaate. Achuma magaalaan dhaladhee guddadheetti waajjira mootummaa keessaa hojii xiqqoo argadheen abbaa koof jedheen jiraachuun jalqabe. Yeroo kanatti wantoota kana hunda keessa dabarseen tasgabbaa'ee jiraadhus gaa'ela dhaabbachuun kiyya immoo dirqamadhaatii. Dargaggoo tokko waliin achuma waajjira mootummaa keessa kan hojjetu waliin hariiroon jalqabe. Haala gaarii irra too jirru akka na fuudhu natti himee anis tole jedheen garaatti godhadheefiin jaarsallee erge guyyaa gaa'ela kootoon eeguu innis sin barbaadu naan jedhee maaliin balleessa yeroon jedhu seenaa kee magaala kana keessatti dabarsite namni natti himeera. Inni diyaaspooraan illee kanaaf si dhiise. Ani maal waan taateef kan dhiira biraarraatii hafte sin fuudharee naan jechuun battala garaan koo jabaachaa jirutti anaan dhiise. Abbaan koo dhiisiyaan talaku carraa keessanidha. Kana hundumaa immoo kan balleesse tarii anadha. Buddeen gaarii isiniif baasuuf jennee jireenya gaarii isin jiraachisuuf jennee balbala nuti hin rukunne hin qabnu. Haa ta'uutii garuu deebisee isin nyaate. Gidiraansaa anaaf haadha keerra darbe sittis ce'ee dhala yoo ta'e godhadhu. Nutuu dhala argachuuf waan meeqa argineerraa sin gaabbisiisu. Dhalli kee ati guddistu garuu qulqullummaan haa ta'u. Waggaa hamma kana anaa fi haati kee yeroo si guddisnu mana qaalluu yeroo deemnu mana amantaa mana waaqayyoo hin deemnu jennee qaalluu sanaaf kakanneerraa. Har'aan booddee garuu haadha keessanis erga na jalaa fudhatee kana fe'anadhaa waan fedhe narrattaa fidu gara fuula rabbiitti deebina jechuun abbaan koo kanaa ol wanta raawwate balleessaa cubbuu suuqii kanallee akka inni itti gabaa guddaa akka inni itti godhatu tooftaawwan itti godhe. Namoota gurguddoo fakkaatan salphoo waliin maal keessa akka gangalate waan hundumaa nattaasa'ee yeroon ani ulfaa irraatii kaase mana kanatti iyyuu hin deessu. Manni kun abaarsa jinnii qaba jechuun mana isaa haadha manaasaa waliin ijoollee keessatti horate dhiisee mana nuuf kireeffate jireenya haaraa bakka biraatti jalqabe. Anii fi obboloonni koo jaalala ijoollummaa keenyatti mana waaqayyootti deddeebinus haa ta'uutii garuu eenyummaa waaqayyoo maaliif akka uumamne gahee keenya hin beeknu turre. Namni kamuu dhumni isaa yoo bareede gaariidhaatii fuula rabbiitti fuula keenya deebisne. Kanaaf maatiin koo rakkanne waggaa 3dhaaf. Waggaa 3 guutuu nyaata keenya hanga imimmaan waliin nyaannutti qorumsi biyya lafaa cubbuu kaleessa hojjenneef boqonnaa malee irra deddeebiin nutti dhufaa ture. Sanaan booddee garuu rabbiif haa galatu. Baatii 17ffaa ji'a 6ffaa irratti abbaa koof carraan wayii ba'ee kan nuti hin yaadne kan nuti hin tilmaamne qabeenyi isaa erga bittinnaa'ee mana isaallee gatiin taaneen erga gurguree booda rabbi karaa biraa yaadateeniim. Isa qofaa mitiim bara 2018 ani immoo daa'ima koo waliin gaa'ela bareedaa rabbi keessatti kabajamu rabbi keessatti ulfaatu maqaa isaa qofaafis sagadamu argadheen jiraachuu ergan jalqabee har'a baatiiwwan lakkoofsiseera. Obboloota koollee akkanuma abbaa koo waliin barsiisachaan jira. Dhaamsi koo waan tokkodha. Namni yeroo mana isaatii ba'u kaayyoo yookiin immoo karoora manaa qabatee ba'e fudhatee deemuu qaba malee kan namni daandii irratti itti kenne qabatee jireenya isaa qorumsa hin taaneef kennuun qabu. Otuun ani kaayyoo kiyya ganamaatiin hanga dhumaatti hojjedheera ta'ee
tarii haadha kooyyuu hin dhabuun ture. Cubbuun ani gidduun hiriyoota koo kana ilaaleen gochaan ture. Anaan miti maatii koo eenyummaa koo miidhe gidduun jireenya koo rakkinaa fi qorumsaan akka guutamu na taasise. Ajandaa hiriyoonni koo natti argisiisan baachuuf yaaluun kiyya jireenyi koo tarkaanfii hedduu duubatti akka inni deebi'u na taasise. Haa ta'utii garuu dhumarratti kan addunyaa kana uume Rabbiin harkan argadhu maatii koo waliin gara isaatti fuula keenya akka deebisnuuf na gargaareera. Isinis obboloonni koo sa'aatii kanarratti jireenya garaa garaa keessa jirtan wantan ani ammoo hojjedhaa jiru kana otoo Rabbi ilaalee maallaan jedhaa natti gammadamoo natti gaddaa jireenya jaalalaa kiyyaaf yookiin immoo gaa'ela kiyyaaf sodaa Rabbiitu keessa jiramoo fedhii maallaqaatu keessa jira. Dhuguma hanga dhumaatti kana waliin dhaabbachuuf nan murtaa'eeramoo ispoonsarri kan caalu yoo dhufu isattiin darbaa jettanii of gaafachuun barbaachisaadha. Kana ta'uu baannaan garuu jireenyi haaloo wanta nama baatuuf gochaa raawwannu kamittiyyuu har'a akeekkachiisaan dhiyoo bira darbamneeyyuu borummoo jireenyaan gaafatamna. Dhaamsi koo gabaabaaf ifaadha. Ana obboleettii keessan Jiituu Magariituu Oromiyaa keessaatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.